Ashamaa kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti isin qaqqabu kun poodkaastii Faanaati. Poodkaastiin Faanaa keenya har'aa immoo marii haala yerootiin deebi'eeti kan inni jiru. Mariin haala yeroo keenyaas kan inni irratti xiyyeeffatu guyyaa yookaas kabaja guyyaa hundeeffamaa waggaa 90ffaa humna qilleensa Itoophiyaa irrattidha. Tibba kana kabajamaati kan inni ture. Isirratti xiyyeeffachuudhaan humni qilleensaa seenaan keessa dabarse har'a sadarkaan irra jiru irratti kan mari'annu ta'a. Nu faana bu'uudhaan nu hordofaa isiniin jennaa Sifan Magarsaa waliin ta'uudhaan isin faana kan turru taati. Aga xumuraatti nu faana bu'aa isiniin jennaa Sifan Magarsaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Ayyee galatoomii marii haala yeroo keenya irratti hirmaachuudhaaf waan argamtee fi irra caalaa har'a dhimmoota misooma biyya keessaa wajjin wal qabsiisee har'a gara samiitti ol baana. Tibba kana samiinis kan keenya dhimma samii keenya irrattidha kan nuti xiyyeeffannu samii gurraachotaa kan jedhuuni ekspoon fi sagantaaleen garaagaraa guyyaa hundeeffamaa waggaa 90ffaa humna qilleensaa Itoophiyaa wajjin wal qabsiisee gaggeeffameeti kan inni jiru. Tibba kana wantoota haaraa teekinooloojiiwwan haaraa yaadota haaraa fi akkaataa tarkaanfannaa ergama raawwachiisummaa humna qilleensaa Itoophiyaa kan argisiisu ture. Sadarkaa idil addunyaatti Itoophiyaan humna qilleensaa akkamii qabdi kan jedhullee agarsiiseeti kan inni ture. Isirratti xiyyeeffachuudhaan kan mari'annu ta'a. Gara hojiilee hojjetamaa jiranii bu'aalee argamaa jiranii of ga'oomsuu humna qilleensaa Itoophiyaa kana bal'inaan utuu hin ilaaliin dura seenaan waggoota 90 humni qilleensa Itoophiyaa dabarse kun maal fakkaata? Kanaan dura turee fi har'a sadarkaa akkamiirra kan jirudha kan jedhutu kaasneeti. Jalqabnu. Ayyee galatoomii. Humni qilleensaa Itoophiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1920moota keessa baay'inaan kan hundeeffame bara mootii Haayile Sillaasee kan jedhamu. Yeroo sanitti xiyyaara tokkoon akka jalqabeetti hundeeffamni isaa isaanuu balaliistonni ogeeyyii ogaas akka Itoophiyaatti leenji'an hin qabanii. Ogeeyyiin kun ogeeyyii biyya alaatiin leenji'eetii yeroodha gara yerootti ga'umsaa dhufee har'a sadarkaa kanatti sadarkaa Afrikaa irra darbee sadarkaa Afrikaatitti biyyoota guddatan cinaatti dorgomaa kan ta'edha. Keessattuu birmadummaa Itoophiyaa kabachiisuu gubbaa irratti yeroo sanii eegalee dhaabbata gahee olaanaa taphachaa ture. Keessattuu agartee lolawwan Itiyoo Somaalee jedhaman irratti keessattuu yeroo sanitti humna dhalattoota Itoophiyaa leenji'anii balaliistota ta'anii diina cabsuu gubbaa irratti gahee guddaa warra taphatan turanii. Keessattuu 1997 hanga 98 akka lakkoofsa faranjoota jechuudha. 1982 hanga 83 yeroo lama miti waraanni sana gaggeessan keessatti humni qilleensaa Itoophiyaa daangaa Itoophiyaa kabachiisuu irratti gahee guddaa taphataniiru. Birmadummaa Itoophiyaa kabachiisuu irratti gahee guddaa taphataniiru. Diinni kallattii kamiinuu lafarraanis ta'e qilleensarraan dhufee daangaa Itoophiyaa akka sarbine dhaabbata gahee guddaa taphachaa ture. Yeroo sanii qabee teekinooloojii isaatis isuma wajjin keessattuu dhaabbanni kun maaliin of ga'umsuu irratti teekinooloojiidhaa fi hidhannoo fi humna namaa ga'umsa teekinooloojii qabattee humna namaa isa gatuu hin qabaanne rakkoo waan ta'uuf dhimmoota kanarratti baay'inaan hojjechaa ture. Har'a sadarkaa kanarratti akkuma amma jenne kana amajjii 15 qabee hanga 19tti waggaa 90ffaa kabajaa ture. Achirratti kaataatee nagaraa seenaan inni waggoota 90 kana keessa dabarse suuraadhaanis baay'inaan agarsiin dhiyaatee ilaalaa turre. Agarsiin immoo samii irratti keessattuu samii irratti xiyyaarota garaagaraan dhiyaachaa ture. Dirooniidhaan mul'achaa ture. Waan baay'ee sadarkaa inni amma irra jiruu fi seenaa kaleessatti irraa kaatee hammam akka jijjiirame ammatti immoo daangaa Itoophiyaa hanga daangaa qilleensa naannoo Itoophiyaa kabachiisuu irratti sodaachisaadhaa fi namni kamiyyuu qocholoodhaaf akkas yaalletti ofitti amanamummaadhaa fi ga'umsa olaanaa irratti kan argamu jechuudha dhaabbanni kun. Eeyyeen keessumattuu ijoo bira samii kabaja Itoophiyaa fi wabii nageenya naannawichaati jedhameeti kan abdatamu humni qilleensaa Itoophiyaadha. Kaleessa seenaan inni keessa dabarse har'asaa yookaan sadarkaan har'a jiruu fi bu'uura cimaadha kan inni ture. Keessumattuu lolli garaagaraa tureera Itoophiyaadha wajjin Itiyoo Eertiraan tureera Itiyoo Somaaleen tureera. Kana keessatti ergama birmadummaa biyyaa kabachiisuu kabaja biyyattii itti fufsiisuudha ga'umsaan kan ba'ataa tureera jechuun hin danda'ama. Yeroo sanatti teekinooloojiiwwan har'a sadarkaan addunyaan irra geesse kana hagas mara
babal'atee kan hin turredha. Caalatti xiyyaarota waraanaa hedduun qabu ture. Teekinooloojiiwwan odeeffannootii wajjin wal qabateillee akka hanqinaatti kan ka'aa turan hedduun isaanii seenaan keessa dabarsedha. Gufuu sana keessa ta'eyyuu garuu birmadummaa Itoophiyaadhaa kabachiisu sadarkaa isheen addunyaa irratti qabdu ol guddisuu fi maqaa ishee guddummaa ishee haala kabaje yookaas akkaataa eegeen tursiisuudhaa fi gahee inni kaleessa dabarsee har'a isaatiif bu'uuradha. Kan fuulduraa egaa har'arra dhaabbatee fuulduratti maaltu ta'uu danda'a kan jedhu tilmaamuun ni danda'ama. Haa ta'utii garuu ga'umsi kaleessa ture ga'umsi har'a jiru wal hin gitu. Ga'umsi kaleessa ture qormaata hedduu qaba ture. Har'a immoo qormaata sanarra darbee yerootti addunyaan teekinooloojii qilleensa isaanii ittiin to'atan daangaa biyya isaanii ittiin to'atan fagaatanii deemanii qaroominni ittiin qilleensa ofii to'atan addunyaa irratti sadarkaan isaa guddachaati kan inni jiru. Humni qilleensa Itoophiyaas sadarkaa addunyaan irra geesse sanarra ga'uudhaaf yookaas carraa sana jiru sanatti fayyadamuudhaaf har'a wanti inni hojjetaa jiru wanta nama ajaa'ibudha. Keessumattuu ga'umsaa fi dandeettii raawwachiisummaa isaa mirkaneessuu keessatti hojii nama hojjetamaa jiran baay'ee abdii qabeessadha. Keessumattuu ekspoonii waggaa 90ffaa kabaja hundeeffamaa humna qilleensaa kanarratti dhiyaatan teekinooloojiiwwan Itoophiyaan qabdu hagami kan jedhu sadarkaa isheen irra jirtullee kan argisiisee fi tarsiimoowwan gara fuulduraatti qabamanii jiran raawwachiisuudhaaf guddummaa Itoophiyaa mirkaneessuudhaa fi mul'ata qabamee jiru galma qabamee jiru sana mirkaneessuudhaa fi hammam argisiistuu akka ta'e kan mul'ise ture agarsiisni kun yookaas ekspoon kun kabajni hundeeffamaa waggaa 90ffaa humna qilleensaa Itoophiyaa kuni expo yookaas agarsiisa garaagaraatiin haa xumuramu iyyuu malee erga kabajamuu jalqabeetti baatiiwwan lama akkas ta'e sagantaalee garaagaraatiin sagantaa ispoortiitiin marii paanaaliitiin qorannoowwan garaagaraa dhiyeessuudhaan hojiilee garaagaraatiin kan inni kabajamaa ture. Kabajni kun guddummaa isaa sana teekinooloojiin ittiin of ga'oomsaa jiru sana mul'isuu qofa otoo hin taane sadarkaa guddummaa Itoophiyaa yookaas biyya of ijaaruudhaaf tattaafataa jirtu kana ishee gituuni of ijaaruudhaaf hammam akka riiformiiwwan garaagaraa gaggeeffamaa jiran kan argisiisu ta'uudha sagantaan kun. Kanaaf iyyuu humni qilleensa Itoophiyaa ga'umsaa fi dandeettii raawwachiisummaa isaa kaleessa akkuma jirutti ta'e har'a immoo akkamittiin tarkaanfachaati kan inni jiru. Of ga'umsuudhaaf tarkaanfii inni fudhataa jiru. Keessumattuu riiformiiwwan garaagaraa dameewwan garaagaraatiin hojjetamaatti kan isaan jiran biyya keessatti riiformiiwwan kunneen gara humna qilleensa Itoophiyaa hoggaa dhufan immoo caalaatti dhimma birmadummaa dhimma daangaa keessumattuu samiidhaa wajjin wal qabate qilleensi Itoophiyaadha kan Itoophiyaati kan jedhuun tamaneeti kan inni hojjetu waan ta'eef joobira samii kabaja Itoophiyaa wabii nageenya naannawaa kan jenneefis kanaaf waan ta'eef ga'umsa isaa fi dandeettii raawwachiisummaa isaa mirkaneessuudhaa fi hojiilee hamma ammaatti hojjetamaa jiran utuu tuttuqneeti keessumattuu gama teekinooloojii wajjin wal qabate. Akkuma dura kan seenaa hundeeffama humna qilleensatti an Itoophiyaa isa jalqabaate akka ardiittis adda dureedha. Akkuma adda dureedhaan hundeeffamni isaa dursee jalqabe har'as adda duruma saniin Afrikaa irraa humna qilleensaa teekinooloojiidhaan hidhannoodhaan humna namaatiin sadarkaa tokkoffaa irratti jirudha. Kanaaf akkuma barreen gaddaas waggaa 2 baranaas waggaa 3 baranaas kabajaa ture waggaa 89ffaas kabajaa ture akkasitti kabajaa ture. Asirratti wanti hubattu waggaadhaan jijjiiramni hidhannoo jiru jijjiiramni teekinooloojii jiru waan haaraa agaraatii bulachuudha. Kanaafuu dhaabbatichi hammam xiyyeeffannoo guddaadhaan akka biyyaatitti hojjetu wanni si hubachiisu jira jechuudha. Keessattuu teekinooloojii wal qabatee egaa bu'uuraa waa hundaafuu akkuma dura kaasuudha kaasne intiniin kana dura teekinooloojiin alaa dhufa humni namaa alaa dhufa sun hirkattee humni leenjisullee alaa dhufa hirkattee akka jiraatu godhe jechuudha. Dhaabbanni kun garuu bu'uura irraa kan inni hojjete of ijaaruu irratti jechuudha. Of danda'u teekinooloojii mandhalee kalaquu humna namaa teekinooloojii kan fidu nama goometu teekinooloojii kalaqaa saniifuu humna namaatti irratti xiyyeeffatee hojii hojjetee teekinooloojiiwwan
humna qilleensatiif akka biyya tokkootitti humna qilleensatiif barbaachisan guuttachuu gubbaa irratti humna namaa dhaabbata humna qilleensaa tokko barbaachisan guuttachuu irratti hidhannoo dhaabbata qilleensaa tokko humna qilleensaa tokko barbaachisan guuttachuu irratti hojii guddaa hojjete. Amma akka fakkeenyatti fudhanne biyyoonni Afrikaa baay'ee isaanii ammallee hirkatanii jiraatu jechuudha. Biyyoota jajjabaa irratti akka seenaa addunyaatti fudhatte amma har'a biyyoonni irri jajjabaa qaban biyyoonni addunyaa dursan maalidha humni qilleensaa isaanii eenyumaanuu kan hin genne gama saniin olaantummaa qabatu jechuudha. Har'a makoodiin bakka keetii as teechee bakka feetetti ergaa argattee lola soo ta'e ergaa odeeffannoo soo ta'e waa feetu hojjettee deemte jechuudha. Saniifuu gahee guddaa inni qabate sanii wal qabatee keessattuu inni dirooniiwwan dhaabbatichi ammatti hojii ijaaruun hidhannoowwan jeettiiwwan waraanaa tokko biyya keessatti suphuudhaan lammaffaa kanaan ilaallee galchee akka isa madaalanii maqaa gaarii amma horate kanaa fi hojiilee amma hojjetu kana isa maratu kanaan hojiin inni hojjechaati ture ammatti agarsiisa kanarratti hanbarreen gadaarrattis hanbaraanarrattis hanbarreen gadaarrammoo barana teekinooloojii keessattuu hidhannoowwan meeshaalee waraanaa dhaloota shanaffaa jedhaman baay'inaan kan itti dhiyaatan addunyaarree kan raajeffachee Afrikaan illee Itoophiyaan kana kan jettu namoonni baay'een qocholollee yaada wanni hundumaadhaaf Itoophiyaadha hangaarii yaadanis kanama yaadanis Itoophiyaan tana akka jettu maqaa gaarii Itoophiyaa ijaaruu keessatti waan guddaa kan agarsiisee fi kabaja kanarratti wanni agarree fi biyyoota gurguddaan illee kan raajeffatan jechuudha. Keessumattuu dhimmoota of go'oomsuu fi teekinooloojii hidhachuutii wajjin wal qabatee akka sadarkaa amma addunyaan irra jirtu sanarra hamma tokko qaqqabeeti kan inni jiru jechuun hin danda'amu. Maaliif carraan amma jiru amma addunyaan dursitee deemtetti yoonnaa ta'e sadarkaa yookaan saffisa addunyaan ittiin deemtu sanaan deemuudhaa fi kan kaleessaa sana dhiisanii har'a sadarkaa addunyaan irra geesse sana faana tarkaanfachuudhaa fi teekinooloojiiwwan kunneen barbaachisoodha. Keessumattuu teekinooloojii odeeffannootii wajjin wal qabatee humna qilleensa Itoophiyaatiif akkuma addunyaatti iyyuu humna qilleensaatiif odeeffannoon ragaaleen jiranii humna jabaa yookaas utubaadha. Humni qilleensaa tokko humna qilleensaati jedhamuudhaaf kan Itoophiyaa immoo caalaatti industirii aviyeeshinii Afrikaa keessatti adda dureedha. Humni qilleensa Itoophiyaadha. Biyyoota Afrikaa hedduudhaafis akka fakkeenyaa fi muuxannootti kan fudhatamaa turedha. Suphuutii wajjin wal qabatee akkanatti kaaste teekinooloojiiwwan haaraa kalaquutii wajjin wal qabatee odeeffannoowwan amma industirii kana keessatti odeeffannoon argachuudhaaf haala wal xaxaa ta'een walitti bu'iinsi kanaan dura ture akka biyyi tokko birmadummaan ishee sarbamuu fi odeeffannoon baay'ee murteessaadha waan ta'eef tooftaan ittiin odeeffannoo gadi fageenyaan qoratanii yeroo barbaachisaa ta'etti aggaammii diinaa qolachuudhaaf wantoota biyya irratti aggaamaman dursanii qolachuu dursanii ittisu utuu sadarkaa wal waraansaa yookaas walitti bu'iinsa irra hin gahin qolachuu keessatti gumaacha olaanaadha kan inni qabaatu waan ta'eef murteessaadha. Of qopheessuudhaaf sadarkaa sanatti of qopheessuudhaaf odeeffannoon bu'uura waan hundaadhaaf akkuma amma keessattuu waraana keessatti kallattii diimaa hubachuudhaaf humna diinaa hubachuudhaaf fi sadarkaa sanatti of qopheessuudhaaf odeeffannoon bu'uura jechuudha. Saniifuu hojiin amma hojjetu keessa amma dhaabbata kun addatti yeroo dhiyoodhaas yoo agarteeratte barattoota mallee gaafa fudhatu keessattuu qoratee gadi fageenyaaf dhaloonni amma inni dhaabbata isaa keessatti leenjisaa jiru kan akkamitti hojjetti baay'eessaa dhaabbileewwan yookaan sadarkaa mana barnootaatti illee mana barnoota dhuunfaa mootummaa irraa eegalee barattoota gara saayinsii fiiziksii kanaan barattoota ciccimoo ta'an gadi qabeeti yuunivarsiitii dandeettii adda qaban kana walitti qabeeti tan leenjisu jechuudha. Kun immoo caalmatti qaamni ogummaa barbaadu fedhii barbaadu hojiin irratti bobbaatummoo milkiisii fida waan ta'eef kana gama kana dhaabbatichi bu'aa qabeessa akka ta'u kalaqaan bu'aa qabeessa akka ta'u akka jennamu odeeffannoodhaan bu'aa qabeessa akka ta'u kallattii hundaan hojii hojjetu gubbaa irratti bu'aa qabeessa akka ta'u isa gargaaree dhadhee yaadaani. Amma ijoolleen baay'een hin beekna ijoolleen akaademikaalii wantoota waan herreega wal qabatan kanarratti waa kalaqoo kanarratti dandeettii adda qaban kuni baay'ee isaanii achi galanii dhaabbatan keessatti hojjetaa jiru. Kun immoo dhaabbatichaaf akka jireenya keessattuu teekinooloojiidhaan caalmatti akka gahu humna namaa addunyaa si'anaa madaalu akka horatuuf gahee guddaa taphatee keessattuu ammatti yeroon odeeffannoon hundaafuu bu'uura ta'e kanatti sadarkaa isa madaalu sanitti akka hojjetuuf gahee guddaa dhaabbata baatee jechuudha.
keessumattuu riiformiitii wajji wal qabate barattoota kanatti jettee riiformii biyya keessatti gaggeeffamaa jiran irra caalaa wantoonni Itoophiyaan keessa dabarsite qormaata hedduudha. Qormaata waraanaati, qormaata beelaati, qormaata teekinooloojii dhabuullee wajji wal qabate yookaan waa hedduudha kan isin keessa dabarsite. Har'a garuu biyya keessatti riiformii jedhamee kan gama mootummaatiin xiyyeeffannaan itti kennamee damee garaagaraatiin irratti hojjetamaa jiru humna qilleensaa Itoophiyaallee kan tuqudha. Keessumattuu dhimma odeeffannoo kan hin kaaseef irra caalaatti AI'n yookaas artificial intelligence'n yeroo ammaa addunyaa to'ataati kan inni jiru. Teekinooloojiin kun baay'ee saffisaan babal'ataati kan inni jiru. Teekinooloojii dhaloota 5ffaa fi 6ffaa kan inni hidhataa jiru kuni hedduun isaanii dhimma AI'tii wajjin wal qabateeti kan isaan. AI'n akkuma carraa qabatee jiru carraa hedduu biyyootaaf dameewwan aviyeeshiniitiif, humna qilleensaatiif, humna waraanaatiif qabatee jiru akkuma jirutti ta'e immoo karaa gama biraatiin qormaata tokkodha. Keessumattuu addunyaan karaa ittiin haala salphaa ta'een odeeffannoo biyya tokko argachuu ittiin dandeessu damee kanaanidha waan ta'eef. Kana biyya keessatti misoomsuun damee AI'tiin Itoophiyaan xiyyeeffannaa kennitee teekinooloojiif kalaqaaf xiyyeeffannaa kennitee akkasitiin biyya keessatti misoomsuu danda'uun ishee odeeffannoo birmadummaa ishee daangaa ishee kabachiisan of harkatti akka qabattu iccitiidhaan illee akka qabattu addunyaatti akka inni ifa gadi hin baanee fi eeggannoo taasifamuuf gumaacha olaanaadha kan inni qabaatu. Maaliif addunyaan odeeffannoo ati qabdu sana sirkaa fudhatee ittiin deebi'ee siyaaleeluu danda'a waan ta'eef dhimmoonni teekinooloojiitii wajjin wal qabatanii as keessatti meeshaa qofaa miti teekinooloojiin hidhannoon isaa odeeffannoo kan nuti jennu wantoota lallaafoodha kan namatti mul'atan haa ta'uti garuu hammam gadi fageenyaan biyya tokko eeguudhaaf biyya tokko birmadummaa ishee kabachiisuudhaaf odeeffannoon gahee inni qabu keessumattuu odeeffannoon amma gama intarneetii fi teekinooloojii AI kanaan babal'ataa jiran kunneen hedduu kan nama sodaachisan qormaata hedduus kan namatti ta'uu danda'an jedhamanii yaaddoo ta'an illee biyya keessatti Itoophiyaan akkasitiin jalqabuun ishee humna qilleensaatiif tumsa tokkodha kan inni ta'u. Humni qilleensaa immoo qofaasaatti humna qilleensaa haa ta'u iyyuu malee raayyaa ittisa biyyaa jalattidha kan inni ramadamu. Raayyaa ittisa biyyaatii fi damee isa murteessaa gama qilleensa biyyattii kabachiisuu birmadummaa biyyattii gama qilleensa isheetii kana daangaa qilleensa isheetii naannawaa qilleensa isheetii kana kabachiisuudha tumsa olaanaadha kan inni qabaatu. Odeeffannoo sirriidha asirratti dabaluudhaaf tarii akka Itoophiyaa qofaa miti baasee odeeffannoon biyya kamiifiyyuu bu'uura jechuudha. Yoo seenaa waraana ololaa yookaan immoo waraana qorraadhaan amma Raashiyaa fi Ameerikaa gidduu fudhatte baay'ee gahee guddaa kan taphate odeeffannoodha jechuudha. Amma seenaa keessatti yoo dubbiste akkatti Ameerikaan Raashiyaa jala buute Raashiyaan teekinooloojii har'a kalaquuf karoorfatte dursitee karoorfattee ammatti ittiin waraana ororaa san olaantummaa akka ittiin itti fudhatte gahee guddaa kan taphate teekinooloojii odeeffannooti jechuudha. Odeeffannoo badhaasna bifa qalamaatiin iskirbiittoodhaan walii kennaa turanii basaasaa ture wanni achi gubbaatti hojjetamaa ture sun Ameerikaan caalmatti waraana qorraa yookiin immoo waraana ololaasan akka odeeffannoo godhattu Itoophiyaa keessattis tokko kun murteessa teekinooloojiin odeeffannoo waan ammatti hubannoo namtolchee hojjetu kuni humna qilleensaatiif haa ta'u daangaa Itoophiyaa guutuu samii irrattis ta'e lafarrattis kabachiisuudhaaf gahee guddaa kan taphatu. Kanarratti immoo teekinooloojiiwwan amma qalamaa jiran keessattuu gurra bal'achuu jechuudha. Teekinooloojii jechuun odeeffannoo jechuun gurra bal'achuudha. Waan sochii diinaas haa ta'u sochii kamiyyuu turfachuu gubbaarratti waan ta'eef riifoormiidhaan hojiin keessattuu mootummaa jijjiiramaatti asitti dhaabbaticha jijjiiruudhaan hojiin hojjetame qabatamaadhaan dhaabbilee kamiyyuu caalaa fakkeenyaaf amma dhaabbilee faayinaansii gubbaarratti jijjiiramni guddaan dhufe keessaa tokko miti gama lammaffaa irratti immoo dhaabbilee jijjiiramni riifoormiin yookiin immoo egaa mootummaa jijjiirama waggaa 7-8 baranaati qe'ee haaromsa asitti hojii hojjetame irratti dhaabbanni riifoormiin guddaan jijjiiramni bu'aa qabeessi irratti argame keessaa tokko dhaabbata humna qilleensaa kana humni qilleensaa Itoophiyaatis kanaan damee odeeffannootiin damee teekinooloojii odeeffannootiin keessattuudha instituutii hubannoo namtolchee waliin ta'ee hojiiwwan hojjetaa turan ammatti immoo agarsiisan gubbaarratti dirooniiwwan hojii kan hojjetan baay'ee isaanii iccitiis ta'u iccitii eegus ta'u hojii kanarra hojjechuu irratti samii irratti waan nutti agarsiisaa turan fakkii kaasanii teekinooloojiidha jechuun samii irratti fakkii kaasanii fakkii ministeera muummee teechisanii agarsiisaa turanii fakkii
kaartaa Itoophiyaa kaasanii agarsiisaa ture waan ta'eef ammam akka deeme teekinooloojiin biyyattii ammam akka deeme samii kana keessa simbirri socho'uu akka hin dandeenye humni qilleensaa Itoophiyaa daangaa isaa sirnaan kabachiisuu akka danda'u teekinooloojiiwwan amma gama AATis ta'ee to'ii teekinooloojiiwwan odeeffannoo hojjetamaati jiran kun isa guddaadha. As gubbaa irratti immoo humni namaa keenya illee ammam akka deemu wanni agarsiisa kanarratti dhiyaate baay'ee isaanii kalaqawwan mandhaleeti. Suphaadhaanis wal qabaddu dirooniiwwanis wal qabaddu baay'ee isaanii Itoophiyaa fi Itoophiyaanota jechuudha. Sun immoo humni qilleensichaa boru abdii kana caalmatti kan ati yeroo kamiyyuu hamma harka namaan eeggannetti yeroo kamiyyuutu irreen kee jabaadha lapheen kee guddaadha jechuudha. Hamma harka namaa jirutti garuu yeroo hunda sodaadhan waa hamma shokoksee dur maal jedhamu maalti shokokseedha namni mana taa'ee alaa waa miila hoo dhagaye kottee waayii jira sagalee wayii jira dhaggeeffadhaadha of shakkisaa miti saniifuu amma garuu yeroo hunda samii teechee waan lafarra hunda to'atta waan ta'eef teekinooloojiin keetii wanni shakkisiin jiru jechuudha. Amma sadarkaa amansiisa irratti kan argamu yeroo baay'ee ajajaa olaanaan humna qilleensaa Itoophiyaa baay'inaan kan dubbataa jiran humna namaa ga'umsuu teekinooloojii hidhannoo irratti hojiin hojjechaa jiru kan jedhu sun baay'inaan asirratti agarsiisa kanarratti immoo caalmatti mirkaneessee kan mul'e keessattuu hooggantoonni biyyoota garaagaraa dhufanii kan raajeffatan Ameerikaadhaa ittaanaan yookiin immoo ministeerri deetan ministeera dhimma alaa biyyattii dhufanii waan arganii raajeffatanii deemasan gaafa agarte akkasumas ajajaan isaanii zii Afrikaan Ameerikaasitti argamanii akka Itoophiyaa wajjin hojjechuudhaaf fedhii qabaachuu isaanii yeroo baay'ee maal seete gaafa humna qabaatte hundumtuu si jaalata gaafa humna dhabde hundumtuu si qunxuutu gadi si qabuu barbaada malee si wajjin haasa'u si wajjin buna dhuguun barbaadu. Amma garuu waa gaafa argan maal godhe baay'ee isaanii hooggantoonni Ameerikaatti bakka dhufan Itoophiyaa wajjin michuu ta'uudhaaf caalmatti fedhii qabaachuudhaaf fi hariiroo kana dura ture san immoo caalmatti babal'ifachuudhaaf yaadi ka'aa ture. Kun maalirraa ka'eeti waan achitti argatan jechuudha. Biyyi tuni kana booda hin qunxuuxamtu nuyi ijamtu ogeechi kan jedhu waan sodaa qabaniif michoomuu barbaadan jedhu siyaasa gama biraati waan ta'eef kanaafuu sochiin ati dhaabbanni kun taasise biyya kabachiise jechuudha. Dhaabbaticha qofa doon ta'in akka biyyaatitti akka Afrikaatitti Itoophiyaa qofa doon ta'in Afrikaa kabachiise jechuudha. Addunyaadhaaf ulfina kenne addunyaan gara kanatti akka xiyyeeffattuu fi Itoophiyaan akkamiin jedhu san gurra akka itti qabatu miidiyaaleen addunyaa baay'inaan agartee raatte waan tibba kana haleelaa turanii tibba kana gabaasaa turan kan baay'ee isaanii kana haasaa turan waan ta'eef hammam sadarkaa dhaabbanni kun jijjiiramni riifoormiin bu'aa buusee agarsiisa jechuudha gubbaatti. Addunyaa irratti ijaarsa guddummaa Itoophiyaa kan nuti jenne Itoophiyaan guddummaa ishee mirkaneeffachuudhaaf mul'ata isheen qabattee socho'aa jirtu sana hammam tarkaanfataa akka jiruu fi sadarkaa maalirra akka gahaa jirullee kan sirriitti mul'isedha jechuun ni danda'ama. Keessumattuu muuxannoo biyyoonni dhufanii Taanzaaniyaa irraallee Namibiyyaa irraallee dhufaniiti kan isaan turan achirratti ataasheewwan biyyoota garaagaraa sagantaa kanarratti hirmaataniiti kan isaan turan yaada isaan calaqqisiisan irra caalaansaa muuxannoon yookaas jijjiiramni Itoophiyaatti humna qilleensa ishee irratti dhufe kuni biyyoota Afrikaa hedduudhaaf fakkeenya kan ta'uu fi kan dinqisiifatamudha kan jedhudha. Yaadni isaan kaasaatii turani. Caalaatti ammoo kan itti aanaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa kan xumura sagantaa agarsiisaa yookaas Expo waggaa 90ffaa humna qilleensa Itoophiyaa irratti argamanidha. Caalaatti Itoophiyaan naannawichaafis nageenya naannawichaatiifis murteessaadha. Hojii isheen hojjetaa jirtu akka fakkeenyaatti kan eeramudha. Kanaaf iyyuu tumsaan Itoophiyaa waliin hojjechuudhaaf illee ammallee qophiidhaadha kan isaan kaasan. Keessumattuu kan nuti sila wabii nageenya naannawichaati kan nuti jennee kaasne Itoophiyaan karaa kallattii garaagaraatiin shororkeessummaa ittisuudhaaf fi qooda ishee baataati kan isheen jirtu. Keessumattuu nagaa kabachiisaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii gamtaa Afrikaa jalatti kan gurmaa'ee jiru ergamoota shororkeessummaa ittisuu fudhattee socho'aati. Achi keessatti humni ittisaa yookaas raayyaan ittisa Itoophiyaadhaa hirmaataati kan inni ture. Lafoodhaanis humna qilleensaati. Kana keessatti shororkeessummaa ittisuu keessatti addunyaan xiyyeeffannaa isheen shororkeessummaa ittisuudhaaf kennitee jirtu keessatti Itoophiyaanis gumaacha ishee baataati kan isheen jirtu waan ta'eef nageenya naannawichaatiif Itoophiyaan hammam murteessituu akka ta'e humna sana ittisuudhaaf ishee dandeessisu immoo
akka qabduu fi hidhannoon ishee illee kanaaf akka ishee ga'umsiidha kan isaan kaasaniiti turani. Caalattis kan biyyoonni yookaas ataasheewwan biyyoota garaagaraa Itoophiyaa jiran kan isaan ragaa ba'aniif itti dabalataani ministeerri muummee illee waa akeekaniiti kan isaan turan. Yoomiyyuu taanaan samii Itoophiyaas ta'e birmadummaa Itoophiyaa kabaja Itoophiyaa mirkaneessuudhaa fi ammallee rafnee hin bullu waan gochuu dandeenyu hundumaa ni goona kan jedhu ergaa dabarsanii ergaan isaanii waa hedduudha kan inni of keessaa qabu. Caalaatti humna qilleensaa haa kaasnu iyyuu malee humna qilleensaatiin of ka'oomsuu damee waraanaatiin damee misooma garaagaraatiin investimantiidhaan Itoophiyaan hojiin isheen jalqabdee jirtu kuni guddummaa ishee sadarkaa addunyaatti akka mirkaneessu kan taasisudha. Caalaatti immoo dameen aviyeeshiniidha. Amma hojiin misoomaa aviyeeshinii ishee mirkaneessuudha. Qilleensa ishee birmadummaa qilleensa isheetiin mirkaneessuudha qabattee jirtu kan abdii namatti horu. Piroojeektiin daandii qilleensaa daandii xiyyaaraadhaa haaraan Bishooftuutti jalqabame. Damee aviyeeshiniitiin teekinooloojiiwwan garaagaraa hidhachuun hojiin teekinooloojiiwwan biyya keessatti suphuu danda'uudha. Hojiin teekinooloojiiwwan akka diroonii sadarkaa addunyaa irra geesse kana biyya keessatti oomishuu danda'uudha. Damee kana daran kan cimsuu fi humna qilleensa Itoophiyaatiif immoo utubaa fi bu'uura akka ta'u kan argisiisudha. Kanadha kan achirratti mul'ates waan ta'eef ergama fuuldureetiifis abdii qabeessadha. Itoophiyaan wanti isheen qabattee jirtu guddummaa ishee mirkaneessuudhaaf damee misooma garaagaraatiin dameewwan misoomaa garaagaraatiin hojii isheen jalqabdee jirtu addunyaan ija ishee gara Itoophiyaatti akka deebistu kan taasisudha. Sun immoo addunyaan gara Itoophiyaatti ija ishee deebisuu jechuun tokko Itoophiyaa kan tumsuudhaaf dhufanii jiru, waliin hojjechuudhaaf, walta'iinsaan hojjechuudhaaf kanneen dhufanii jiru. Kan biraan ammoo walta'iinsaa fi michummaa fakkeessanii kanneen odeeffannoo biyyattii fudhatanii immoo deebisanii akka isheen harka isaanii jalaa hin baane gochuudhaaf illee tattaafatanii jiru waan ta'eef wantoota hedduudha kan hojjetamaa jiran biyya keessatti uummata ishee guddisuudhaaf dinagdee ishee mirkaneeffachuudhaaf guddina dinagdee ishee jechuudha. Biyya keessatti wanti hojjetamaa jiru hedduudha. Kana ammoo diinarraa qolachuudhaaf birmadummaa yookaas hojiilee dinagdee mandhalee ijaaruu teekinooloojiiwwan mandhalee kalaquudhaa hojjetamanii jiran kana harka diinarraa yookaas diinarraa qolachuudhaa fi humni qilleensaa humni waraanaa ishee murteessaadha waan ta'eef akkuma joobira samii ta'e joobira misooma biyyattiillee ta'eeti kan inni hojjetu waan ta'eef naannawichaaf ergama fuuldureetiif ijaarsa biyyattiin amma jalqabdee jirtuu fi humni qilleensaa akkamittiin yoo tarkaanfate gaariidha. Hawaasnoo kana hammam hubataati kan inni jiru. Teekinooloojiiwwan yookaas dandeettiin barattoota dandeettii addaa qabanii dandeettii waa kalaquudhaa qabanii caalaatti as keessatti gumaacha olaanaadha kan inni qabu. Xiyyeeffannoon damee barnootaatiif kenname barattoota dandeettii addaa fi kalaqa danda'aniif kennamee fi instituutiiwwan adda addaa kanneen barattoota dandeettii addaa qaban kanadha. Tumsu babal'ataati kan isaan jiran. Kana keessatti barataan maal gochuu qaba? Kun dhimma jaalala biyyaati. Dhimma kabaja biyyaati. Biyya hin qabdu taanaan alagaatu sidhaana. Yookaas haleellaa alagaa jalaa hin baatu. Diinni yoomiyyuu numa sitti roorrisa waan ta'eef damee barnootaatiin hawaasni maal gochuu qaba? Barataan maal gochuu qaba? Xiyyeeffannaa isaan kennuu qaban ergama fuulduree ijaarsa biyyaa jalqabamee jiru kanoo maal gochuu dandeenya kan jedhu yaada muraasa yoo ta'u. Egaa as keessatti durumas akkuma kaasni tokkoffaa akka biyyaatitti manneen barnootaa barnoonni ogaarri jedhamu jira baay'eessa kalaqa irratti xiyyeeffata. Akkuma naannoo sadarkaa federaalaatti bakka hedduutti kalaqni iddoo xiyyeeffannaa qaba. Sadarkaa biyyaatti immoo dhaabbileewwan kalaqa qofa irratti hojjetan keessattuu teekinooloojiiwwan teeknikaa fi ogummaa jedhaman kun amma wanti isaan hojjetaa jiran akkuma mootummaan xiyyeeffannoo kennettis waan guddaadha. Amma agarsiisawwan yeroo garaa garaatti mul'atan manneen barnootaa agarsiisan diroonii kalaqanii konkolaataa kalaqanii xiyyaara kalaqaniiti agarta. Kuni abdii egeree boruutiif waan amma jenne kana biyya keessattuu waa akkuma dura kaansan inni guddaan iccitii keettis kabachiifachuudhaaf biyya keettis kabachiisachuudhaaf hundi yoo of dandeechi keessattuu ogummaadhaan of dandeechi teekinooloojii ofii keetiif kalaqxe
ogummaa ofii keetiif yoo hojiirra oolchite iccitiin si alaan bahu nama sin kadhattu akkuma dura kan san amma fakkeenyaaf waraanawwan kana dura darbe keessattuu Itiyoo Sumaalee irratti baay'inaan paayilettiin Itoophiyaa isaa jiranii malee teeknishaalonni bakka baay'eetti qabataa jiran ogeeyyii irraa shara dhufan Kuuba faan yeroo sana santosaa turanii Kuuba irraa warra dhufan Kooriyaa irraa warra dhufan gargaarsa suuraa zoon jechuudha ammatti garuu Itoophiyaa sadarkaa irra dabarteerti amma ogeessa of danda'e teekinooloojii of danda'e ofiin kan durfamu Itoophiyaadhaa fi Itoophiyaa qofaan kan durfamu waa hunda gochuu kan dandeechuu qabde waan ta'eef kun immoo isarraa ka'e ka'umsaa isaa dura kaaseen ture waan ta'eef tokko barattoonni ogummaa kalaqaatiin ga'umsa qaban gadii qabanii gulaallamaatii dhufuusaa warreen kun immoo dhufanii aviyeeshinii Itoophiyaa immoo of danda'ee kanaan of danda'ee leenjii kennuu jalqabuun isaa immoo barattoota kana kolleejiiwwan irraa yuunivarsiitiiwwan irraa manneen barnootaa moodeela ta'an irraa walitti qabee barattoota kana ga'umsuusaa immoo waan amma jenne kana birmadummaa ishiisan kabachiisuu gubbaarratti gahee gubbaa taphateera akka mootummaatti manneen barnootaa kamiyyuu fudhatte kalaqawwan garaagaraa garta waan kana dura hin barre waan kana dura hin agarre waan Itoophiyaa waan akka sammuun Itoophiyaa keessa jiru hammam akka bal'atu waan agartu amma diroonii guutumaan guutuu Itoophiyaa hojjennu kana manni barumsaa hojjetan jiru. Xiyyaara fakkeessanii qabatamaadhaan xiyyaata xixiqqoodhaan moodeela godhatanii manneen barumsaa sadarkaa lammaffaa manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa waan socho'an raajii argaatee jirta dhiyoo kana agarsiisa feestivaala ispoortii fi aadaa shaggar geggeesse irratti manni barumsaa tokko agarsiisa dhiyeessee ture argeen ture achitti xiyyaara hojjetanii sochoosanii moodeela xiyyaara sochootanii diroonii hojjetanii socheessanii agarraa turre jechuudha barattoonni mana barumsaa barattoonni kutaa salgaffaa fi kutaa kurnaffaa baratan hojii kan hojjetaa turanii agarsiisaa turan jechuudha kun immoo abdii Itoophiyaati Itoophiyaanis gadi fageeffamnee dhimmi kalaqaa xiyyeeffannoo manneen barnootaa sadarkaa federaalaatti qabee hanga sadarkaa naannoo hanga sadarkaa godinaalee jiranitti kalaqa irratti xiyyeeffannoo kennanii hojjechuun kana guddaa dhaabbata kanaafis immoo galtee guddaa ta'u jechuudha dhaabbanni kun immoo kabaja biyyaati kabaja Afrikaati waan ta'eef jalaammoo dhaloota isa bakka bu'u akkasii torachaan jiruusaa boruunsaa caalmatti akka babal'atuuf egaa keessattuu amma dura kaasee turte amma shororkeessummaa qorachuu gubbaarratti humni qilleensaa gahee guddaa taphata yaa akkuma seenatti ilaalte xiyyaareeyyiin nama maleeyyiin baay'inaan keessatti dirooniiwwan kan kalaqaman Ameerikaadhaan miti jalqaba waan kana hojiirra oolchuu kan eegale shororkeessummaa to'achuudhaaf kan hundaa'an ture jechuudha ammatti immoo Itoophiyaan diroonii ofiishiitiif kalaqaa jirti wanta nama shakkisiisuun qabu jechuudha tokko akka gaafa Afrikaatitti shororkeessummaa to'achuu gubbaarratti biyya gahee guddaa baataatii jirtu akka Itoophiyaattis immoo sadarkaa amansiisa irratti haleellan gama shororkeessaatiin dhufu nageenya biyyaatti irratti yaaddoo sadarkaa ta'uun geenya irratti waan guddaa hojjetaa jirti waan ta'eef manni barumsaa gadi qabee amma yuunivarsiitiiwwatti kolleejiiwwan dabalateewwan hojjetamaa jiran kun boruuf immoo galtee mootummaanis akkumatti kennisan galtee guddaa biyyattiidhaaf waan ta'u waan ta'eef boru waan abdii guddaa kana caalaa amma waan amma jiru kanarra daballee biyya keenya sadarkaa nageenya daangaa qilleensaa Itoophiyaarra dabarree daangaa Afrikaallee dhaabbata kabachiisuu danda'uu fi sadarkaa sanatti deemamaa jira waan ta'eef kun immoo qabatamaadha waan agarre ammas immoo iccitiidhaan immoo bakkeen kana caalaa wanni hojjetame jiraachuu danda'a akka jettee iccitiin murteessadha humna qilleensaa keessatti dhaabbata waraanaa kamiyyuu keessatti iccitiin murteessadha iccitiin eeggachuun qabeenya ati qabdu ga'umsa ati qabdu gadi baastee hoo mul'iste san caalanii daraasitti qophaa waan ta'eef hamma kee agarsiisuun immoo yeroo baay'ee odeeffannoo keessatti hin gorfamu waan ta'eef kana caalaas ta'uu danda'a jedhee san yaada waan amma agarsiirratti agarre kana waan amma ekspoo irratti mul'ate kana caalaa wanni mul'atu ta'uu danda'a borummoo abdii guddaa irraa qabna inni amanna jechuudha. Iyyee caalaatti keessumattuu meeshaalee waraanaa kanaan dura bitamaa turan xiyyaarota taankonni konkolaattonni waraanaa hedduun isaanii biyya alaatiiti kan isaan kana jechuun kalaqa ormaati kan bitamaa turan amma garuu Itoophiyaa keessatti illee oomishamaati kan isaan jiran industiriin teeknooloojiidha kan raayyaa ittisa biyyaa jalatti gurmaa'ee bishooftuu dhumatti hundeeffamee kalaqa oomishaatii jiru kuni caalaatti kana kan tumsudha maaliif kanaan dura meeshaa tokko alaa bittee qaama jijjiirraa isaatii ammallee sharafa alaa baasteeti kan itti bittu amma garuu biyya keessatti kan jalqabuun isaa biyyattiin akka isheen teeknooloojiiwwan hidhatte sana gannoo taasistu dandeettii teeknooloojiiwwan gurguddaa biyya keessatti suphuudha akka horattuu fi fuula duratti immoo kan amma jalqabamanii jiran
kalaqoonni meeshaalee waraanaa kan akka diroonii faa jalqabamaniiti kan isaan jiran waan ta'eef gara xiyyaaraatti ce'uu jira gara taankii konkolaattota kalaquutti jira deemama ofiin of danda'anii oomishuutti deemama waan ta'eef kana keessatti hunda caalaa wantoonni expo kana irratti mul'atanis jaalala biyyaatii fi ijaarsi biyyaa hammam murteessaa akka ta'e addunyaa irrattis ga'umsa kee argisiisuun akka eenyuyyuu akkasitti hir'isnee fi ittisa tokkodha. Waan qabdu tokkoon ga'umsa akkasiin qaba jettee waa muraasa yoonaatti agarsiiste isa kaan immoo hambifattee ga'umsa kee guutummaadhaan yoo of mul'iste tarii agas mara miti jedhanii tuffachuus danda'u waan ta'eef hamma himatanii isa kaan immoo hambifataniitu kan biyya ijaaran waan ta'eef ijaarsi biyyaa irra caalaatti dhimmoonni Itoophiyaan asirratti expoodhaan teekinooloojii hidhadheera dandeettiin humna qilleensaa kootii kanadha jettee kan isheen argisiiste sodaachisuudhaaf utuu hin taane misoomattan jira. Biyyi kun biyya tuffatamuu hin qabnedha. Kanaaf iyyuu of ijaaraan jira. Ijaarsa kootiif immoo kabajatu naaf mala jettee humna qabdu sanaaf haamilee ta'uun biyyattii kan amma lammiileen ishee jaalala biyyattiidhaaf qaban argisiisaa jiran daran kan guddisuudha waan ta'eef isa kana keessatti of eeggannoowwan taasifaman ergama fuulduree qabatamanii jiranii fi nageenya naannawaa fi nageenya biyyattiillee mirkaneessuudhaa fi hojii nama jalqabame abdii qabeessa wanta namatti mul'isuus qaba waan ta'eef samii Itoophiyaa ammallee samiidhuma Itoophiyaati daangaan qilleensa Itoophiyaadhaa eegamuudha kan inni qabu birmadummaa Itoophiyaa kabaja Itoophiyaa mirkaneessuudhaaf wabii nageenya naannawaallee ta'uudhaaf illee hojiin ishee nama jalqabdee jirtu walitti dhamiinsi gaanfa Afrikaa kana keessatti damee misoomaatiin tumsaan waliin hojjechuudhaaf biyyoota garaagaraatiin damee loltummaa irratti waliin hojjechuudhaaf hojiileen jalqabaman kunneen kanneen wantoota amma jalqabamanii jiran bor bu'aa akkamii harkaa argisiisan kan mul'isan waan ta'eef isa kana keessatti hojiin amma jalqabamee jiru barattoonni hawaasni hayyoonni illee damee kanaan caalaatti gara sadarkaa caaluutti biyyattii ceesisu damee ijaarsa humna qilleensaa biyyattii illee gara sadarkaa caaluutti ceesisuudhaa fi hojii guddaadha kan hundumaa eeggatu caalaatti immoo humna qilleensa Itoophiyaa teekinooloojii hidhachuudhaan of ga'oomsuudhaan humna namaatiin illee of ga'oomsuudhaan hojii bal'aadha kan eeggatu kan amma jalqabametti dabalataan jechuudha. Kanaaf iyyuu hundumtuu tumsuu qaba jaalala biyyaa isaa mirkaneessuu nageenya biyya isaatii mirkaneessuun barbaachisaadha kan nuti jennu samiin gurraachosaa ammas samiidhuma gurraachotaati samii leencotaati kan leencotaatis kanaaf iyyuu samii keenyas haa eeggannu misoomas itti fufaa ijaarsa biyyaallee haa mirkaneessuun dhaamsa keenyadha yoo dhaamsa qabatte gara dhumaatti. Dhaamsa addaatiin qabu garuu asirratti wanni hundi keenya iyyuu ergaatti akkan ergaatti hodhumaan seetee humni qilleensaa haaromsa alla wanti bu'uura ta'e dhaabbanni kun dura yeroo nama qaama muraasan hoogganamaa ture faayidaa dhuunfataaf socho'aa ture har'a garuu tokkoffaa hammataa ta'uusaa akka hundumtuu qaamni kamiyyuu akka keessatti hirmaatu godhamuunsaa lammaffaa hooggantoonni naannoo san jiran baay'ee isaanii of kennanii biyya jijjiiruudhaaf warra of wareeganii hojjetan waan ta'eef hammam namni fedhii qabu namni jaalala biyyaa qabu namni kabaja biyyaa qabu yoo hojjete biyya jijjiiruu akka danda'u as gubbaarratti wanni hubatu of caalaa faayidaa dhuunfaa keetti caalaa faayidaa maatii caalaa immoo maatiinis biyya garuu immoo caalatti biyyaaf of kanneen hojjetan wanni argamtu tokkoffaa dhaabbanni kamiyyuu siyaasarraa bilisa ta'ee ogummaa isaatiin durfame taanan jijjiiramni guddaa nama dhafu akkamii akka argamuu danda'u dhaabbata fakkeenya nu ta'e waan ta'eef as gubbaarratti keessattuu hooggantoota naannoo sun gubbaa jiran akkasitti jijjiirama kana fiduu isaaniitti galata qabuun jedha qaamni kamiyyuu caalmatti immoo jarree hooggantoota kana tumsanii biyya waan ta'eef humni qilleensaa Itoophiyaa dhaabbata tokko miti biyya waan ta'eef akka dhaabbata biyya bakka bu'u kanaaf immoo qaamni kamiyyuu deeggarsa barbaachisu godhee caalmatti akka itti fufuun jedhan.
Ayyee guddiseensi galateeffadhaa siifan magarsaa marii haala yeroo keenya irratti hirmaattee akkasitiin dhimma biyyaa irratti waliin mari'annee fi guddiseensi galateeffadha. Ayyee galatooma. Ayyee egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa mariin haala yeroo keenyaa kan hundeeffama waggaa 90ffaa humna qilleensa Itoophiyaa irratti xiyyeeffachuudhaan keessumattuu tibbana agarsiisaa fi taateewwan garaagaraa keessummeeffaman irratti xiyyeeffachuun mariin nuti taasifne kana fakkaata. Waan faana xaaxanii daawwattaniif guddisnee isin galateeffannaan dabalataa addasaan ture ogeeyyii istuudiyoo mara waliin ta'uudhaan yeroo biraa marii haala yeroo keenyaa kan birootiin kan walitti deemnu ta'a. Hangasitti yeroo gaarii.